Sagantaa Nikularaa Iraan addunyaan gara walitti bu'iinsa hamaatti deemaa jirtu. Addunyaan balaarra jirti. Iraan meeshaa waraanaa Nikularaa hidhannaan baha giddu galeessaa keessa nagaan hin jiru jechuun pirezidaantiin Doonaald Tiraamp dubbatan. Sagaleen qawwee fi dhimmi Nikularaa ammas irra deebiin samii baha giddu galeessaa uffisee jira. Waggaa tokko dura waraanni guyyoota 12 Israa'elii fi Iraan gidduutti gaggeeffame erga dhaabbatee booda nagaan ni bu'a jedhamee eeggamus ammas mallattoowwan waraana hamaa biyya lafaa sodaachisu mul'achaa jira. Ameerikaan jettiiwwan waraanaa fi dooniiwwan lolaa gara naannoo sanitti dhiyeessuun waliigaltee qabatamarra yoo hin gaafne waan hamaatu ta'a jechuun akeekkachiisa dhumaa kenniteetti. Pirezidaantiin Tiraamp gurraandhala 19 keessa dhimma kanarratti ejjannoo isaanii ifatti beeksaniiru. Ameerikaan Iraan waliigalteerra yoo hin geessu taanaan haleellaa raawwachuuf qophooftee eegaa jirti. Meeshaa waraanaa Nikularaa qabaachuu hin danda'an. Dhimma baay'ee salphaadha jechuun Tiraamp murtii isaanii dabarsaniiru. Yuunaayitid Isteetsis meeshaalee waraanaa gurguddoo gara naannichatti geessuun Teheraan irratti dhiibbaa dippiloomaasii fi waraanaa isa dhumaa uumaa jirti. Haalli kun mudannoo waggoota 10 darban keessa mul'ate hunda caalaa jabaachaa dhufeera. Keessumaa erga Ameerikaan bara 2018 waliigaltee Nikularaa keessaa baatee booda Iraan daangaa hunda cabsuun gara gabbisa yuuraaneemii sadarkaa olaanaatti ceetee jirti. Iraan gama isheetiin Nikularaa kan barbaannu tajaajila nagaaf jetti. Garuu ragaaleen jiran dhimma biraa dubbatu. Ejensiin to'annoo Nikularaa idil addunyaa akka jedhutti Iraan yuuraaneemii sadarkaa qulqullina % 60 ta'e kiiloogiraama 440 ol kuufattee qabdi. Kun ammoo meeshaa waraanaa Nikularaa oomishuurra gahuuf xiqqoo qofatu hafe jechuudha. Raafael Grosjean akka jedhanitti hangi kun caalaa gabbifamnaan Nikularaa boombii 10 qabaachuuf gahaa ta'a. Waraana bara darbe amajjii keessa gaggeeffameen Ameerikaan dhaabbilee Nikularaa Iraan irratti haleellaa qilleensarraa raawwatteetti. Dhaabbilee haleellaan irratti raawwatame keessa dhaabbata qorannoo Nikularaa Isfahaan, wiirtuuwwan gabbisa yuuraaneemii Naataanzaa fi Foordoo. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araakshin maashinoota mancaastanii ta'us teeknooloojii isaa rukutuun hin danda'amu jechuun murannoo biyya isaanii ibsaniiru. Kunis guddina teeknooloojii Iraan dandeettii waraanaa qofa osoo hin taane beekumsa qabatamaa irratti akka hundaa'e agarsiisa. Suuraawwan saatalaayitii dhiyoo asitti Institute for Science and International Security'n xiinxalame akka agarsiisutti Iraan buufataalee ishee gaarreen jala galchuun dhiibbaa boombii irraa bilisa gochuuf hojjechaa jirti. Keessumaa gaarreen akka Koolaan Gaazlaa fi Piikaaksis jala kutaaleen haaraa fi gamoowwan lafa jalaa ijaaramaa jiru. Bakki kun haleellaan qilleensarraa Israa'eliin yookaan Ameerikaan irra gahuu kan hin dandeenye ta'uun isaa sodaa lixaa dabaleera. Ejensiin to'annoo Nikularaa ji'oota 7f kuufame yuuraaneemii Iraan sakatta'uu dhabuun isaa Teheraan dandeettii ishee icciitiidhaan gabbisaa akka jirtu shakkii uumameef ragaa dabalataa ta'eera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Iraan meeshaa waraanaa Nikularaa hidhachuun naannicha irratti akka irree qabaattu gochuu danda'a. Kunis morkii meeshaa waraanaa naannichaa kakaasuu danda'a. Keessumaa Saudi Arabiyaan dandeettii Nikularaa wal fakkaataa qabaachuuf carraaqqii ishee akka jabeessitu tilmaamama. Ministeerri muummee UK Sir Keir Starmer akka jedhanitti Iraan hidhattee tasgabbii naannichaatiif yaaddoo guddaa taati. Addunyaan amma sa'aatii walitti bu'iinsaa dhumaa eeggachaa jirti. Yoo mariin dippiloomaasii bu'aa fiduu baate baha giddu galeessaa keessatti waraanni guutuun dhuka'uun isaa hin oolu. Teheraan gama isheetiin murannoo keenya rukutuu hin dandeessan jetti. Ameerikaan ammoo Nikularaa hidhachuu hin dandeessan jetti. Falmiin humni xumuraa isaa eessa akka ta'e yeroon kan deebisu ta'a. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanalii kana subscribe hongoon subscribe gochuun oduulee gaggabaaboo fi amanamoo yeroon argachuu dandeessu. Viidiyoo kanallee like hongoon like godha. Hanga viidiyoo birootiin yookaan oduu birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.